Mani kosketi kamne kanko atabasana nafsi resi warqemagarsa jedhamti obboleetti keenya takka fuutee xalabaa baastee lammii amaaraa kan ta'e saba amaaraa kan ta'e tokko mucaa dallaala wajjin walii galtee iciitii mucaawwan kun itti duute eessa takka duute dhoskanii jiran kanaafuu viidiyoo kana gadhumaa laalame walitti deebina. Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo nageenya raarri waaqayyoo lafaa feddoo jirtanitti siniifaa baay'atu jecha akkam jirtu hundumti keessanu. Egaa akkuma beekamu tibba kana keessa waa'ee obboleettii keenya Saudi Arabiyaa keessatti as buuteen ishee dhabamee irraa dubbachaa jiranii. Haga ammaatitti jechaadha ragaan quubsan obboleettiin keenya bakka kana jirti jedhamee irra gahamee hin jiru jechaadha. Waa'ee kanarratti obboleettii keenya kana kan dhoskaa jiru seenaa ishee iciitii ishee kan dhoskaa jiru mucaa warqee jedhamtu kana jechaadha. Warqeeni intala biyya tokkooti karaa haadhatiin illee firooma qabna jettee afaan isheetirraa dhageessaniittu afaan isheetirraa dubbatte jechaadha. Garuu immoo hariiroo mucaa amaartichaa san isa gazaanyi ifru jedhamu kana jechaadha akka dallaala ta'ee shamarran mana kontiraatatii baasee mallaqa isaanii nyaachuudhaaf jecha shamara baay'ee dararaa ture akkasumas gara diraamaa riyaala Saudii 22,000 nama irraa fudhatee boochisaa jirutu jira jedhame odeeffannoon tokko obboleettiin keenya tokko kan waggaa 8 bira jiraachaa turte himte jechaadha mana mubaarakitti dhuftee himte. Egaa mucaawoon kuni iciitiin mucayyoon kuni warqeen tun obboleetti ishee akkamitti akka duute jedhamee gara maatii kan dawwaltee himte isheedha makiina walitti bu'e jedhamee makiina walitti bu'e sun dhiigni wayii hin jiru. Mucaawoon kuftee bakkitti makiina namni tokko makiina walitti aggaacee abbaan makiinaa sun yoo hafe namni sun inni fe'ee deemu sun yoo du'e seerri Saudii nama dhiisu. Wanni isin hubachuu qabdan asirratti jecha ijoon jechaadha. So obboleettii keenya kana du'a ishee kan dhoskitee diraamaa irratti nyaatu tarii mallaqa itti argatti ta'e tarii mucaawotan affananiituma qaama ishee yookiin kalee ishee gurguratanii yookiin ija ishee gurguratanii yookiin qaama ishee keessa wantoonni gurguramu baay'eetu jira qaama namaa kana keessa tarii akkasillee godhuus danda'an hin beekamu. Tarii immoo mallaqa guddaa qabaattee xalabaadha gaafa baatu kun mallaqa waggaa tokko waggaa lamaan irraa qabaattee mallaqa kana walitti cimmifattee gaafa ba'uudha jettu mallaqicha irraa fudhachuudhaaf illee jedhanii affaanuu danda'an hin beekamu namni waan nama godhu tarii immoo mallaqa guddaa fudhatanii zeegaa biraatitti dabarsanii gurguruu danda'an jechaadha. Kana kan beeku isaanii fi waaqa qofa. Garuu ijoolleen Oromoo Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadiin keessa jirtan suuraa ishee maxxansina warqee namni beektan jechaadha. Mana iyyaazatitti illee dhiigni mucayyoo kana isinaa gaafatu gadaamessi haadha isinaa gaafatu mucayyoo kana biran darbina. Warqee namni beektan qaamaan mucayyoo kan itti dhiyaadhatii gorsa akka haqa mucayyoo kana baastu jechaadha. Bakka maatii keessanii bu'aatee odoo isin dhabamtanii haati keessan akkam akka taatu bahaati akkasitti fudhadhaa ilaala dubbii kana akka salphaatti hin ilaalin asirratti. Namoonni baay'een akkuma qoosatti illee kan ilaalantu jira. Akkuma waan salphaatti oduutes lubbuu nama takkaati. Hin ilaalin akkasitti boru mataa keenyarra gaafa gahe keessattuu dubartiin amma hiriyaa ofii awwaalte kun boru mataa ishiitirra waan ishii ga'uun beektu. Mucaan Gondarii kun jechaadha. Gondarii miti Dabra Birahaan iddoo isaa iddoon dhaloota isaa Tsaayyee bakka jedhamudha. Mucaan kun dubartoota mana xalabaatii baasee viidiyoo qullaa dirqiidhaan waraabee viidiyoo mallaqa ji'aanitti erguudha baatan viidiyoo saniin doorsisa kan jedhame odeeffannoo tokko nu qaqqabee jira. So wanni akkanaa waan jiruuf warqeen tun illee wanti ishii dhiphise dhimma viidiyoo tana. Hoo ati kana waa tokko ciitii tokko baaste viidiyoo kee kun gadhiifama jedhame sodaa akkasii qabdi natti fakkaate har'a hinumaayyuu gastiirrallee mana mubaarakiitti waamamtee itti sheer godhamee dhufuu diddee kaleessa soo xiqqoo waa dubbattee turte sanuuyyuu namni ishee bukkee taa'e yookiin maddii ishii taa'e jechaadha. Turaa dubbatti sagalee addaan ciccitaa tokkoon. So kana waan jiruuf please mucayyoo kana namni beektan namni keessan itti dhiyeenya qabdan namni waliin haasaa qabdan ijoolleen hiriyoon ishii keessattuu ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtan qaamni saalaa ishee qullaan gadi bahuun du'a obboleettii kanaan caalu sanuu intala firaa jechaadha.
tokkoffaa ishee illeen mucaan kun viidiyoo kana gaafa ishee gadhiise haa gadhiisu. Garuu mucaa'oo tana haati ishee duutee biyyee toorradhe reeffa ishee argadheewwan biyyee keessa godhee awwaaladhe garaan na cita. Jirti jedhee naan galtu duute jedhee na awwaallanni. Kanaafuu barbaadaa reeffa ishee naa galchaa jette. Imimmaa haadha hagam akka namatti ulfaatu ni beektan jedhee yaada hundi keessanuu. So adaraa keessa namni warqee magarsaa kan jedhamtu Riyaad Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa jirti jechaadha. Namoonni lakkoofsa ishiillee beektan yoo jiraate lakkoofsa ishii nuu kenna. Lakkoofsa yaanii kan kaleessa kenname tokko hin hojjetu cufattee jirti. Namoonni ishii maddii jirtan gorsa akka nama tokkootti haqa obboleettii keetii kana baasii. Boru rakkoon akkanaa gaafa sirra gayyoo dhufteellee iyyattee nama sagalee sii ta'uu qabdu. Gadaamessa haadha saniif jedhiitii jedha mucaa'oo kana gorsaa piliis. Namoonni ishee beektan jechaadha. Suura ishii isinii maxxansina. So asirratti maal jechuun barbaada? Shamarran keenya hiriyaa shamarranii irraa of eeggadha. Dhuguma isinitti hima. Hiriyaa shamarranii garaa ofii jaalatti. Of jaalatti si ganti jechaadha boolla keessatti. Si gattee si biraa baddi malee gaafa rakkoon tokko si qaqqabe gaafa du'aaf jireenya jidduutti ati argamte eessa jirti? Maal taate? Maaltu ishii mudatettee garagartee wallaaluun hin jiru. So kanaafuu shamarran keenya of eeggannoo gochuu qabdan asirratti. Mucaan kuni fira jechaati. Sanuu nama maatii wal beeku. Ishiin har'a iciitii ishii kana dhoskuu bichaan laalina. Biyya hoogalu akkamitti galu iddoo ishii ofii boru. Haftee galtee mucaa'oon kun dhabamtee maatiin biyya ishii dhiisa. Miti ishii miti maatiin biyyatti wal fixaa sababa ishiiti jechuudha warri wal beekan waan ta'eef. Kanaafuu maatii ishiitiifis yaaddee ofii isheetiifis yaaddee iciitii obboleettii keenya kana akka baastu warroon yeroo Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa jirtan namni mucaa'oo kana beektan jechuudha. Warqee isiniifan kaasuura ishee warqee kana gorsa namoonni itti dhiyaatan jechaadha. Namni qaamaan waliin wallaalu namni wal wallaaltaniin jira jedhee yaadu asirratti. Piliis dhugaan akka bahu rakkoon obboleettii keenya kun akka mul'atu duutus reeffi ishee akka nu argamu jiraattus lubbuudha yoo jiraattu jirtu ishee argannaa nuyi bareedayyuu akka furmaata goonee fi gara fuulduraatti fuuyyuu rakkoo kana keessa baatee nama ofii argatte nama keenya maddii nama amannu maddii ishee keenya yoo immoo sanii miti mucaa'oon kuni lubbuudhaan immoo hin jirtu yoo ta'e mana yaalaa ishiin itti duute san reeffi ishii jiru san akka argame uummanni Oromoo mallaqa walitti guuree fi reeffa ishee gara haadha akka galchu abdii qabna jechaadha. Kanaafuu wal bira haa dhaabannu lubbuu irratti faradina. Keessattuu ijoolleen mana xalabaati shamarran baastan yoo dandeessan mas'uulummaa guutuu irraa fudhaa baasa. Dadhabdan garuu ijoollee mana xalabaati baastanii rakkoo akkanaatis saaxilina. Dhiisa dhugaa namoonni nama baasuudhaaf karoorfattanillee akkasumas immoo obbolaan keenya namni viidiyoo kana dhaggeeffattan jechaadha. Shamarran keessan koontiraataa baasuudhaaf nu baasaa jedhanii dhaammachaa jiranii baana jedhanii karoora qaban rakkoon akkana akka namarra gahu itti hima. Gaafa isaan dhabaman, gaafa isaan du'aman, gaafa isaan lubbuu isaanii dhabame akkuma obboleettii keenya kanaaf amma dhiphachaa jiru cinqamuurra har'a gizee lubbuun jirtu akka hin baane akka mana xalabaatti luka kaastee gadi hin baane rakkoon akkana akka jiru itti himaatii kana diddee'uu baata ishiitutti gate. Gorfadhaa obboleettii keessatti warri viidiyoo kana dhageecha warri sooshaal miidiyaa fayyadamta. Viidiyoo kiyya kana sheer godhaati wal qaqqabsiisaa isiniin jedha. Dhaamsi ani isinii qabu ijoollee mana xalabaati hin bahinaa. Baay'inaan warri silqama yeroo ammaa ijoolleen haaraa dhuftan keessattuu hin bahinaa. Maaliif YouTube ni fayyadamta sooshaal miidiyaa ni hordoftu YouTube ni qabdu ni ilaaltu waan rakkoo namarra gahu ni beektan. Ijoollee duraan gizee nu dhufnu biyya kana dhufnu bara mallas jechaadha. Bara san ijoolleen bara sanii bichaatu ijoollee yeroo sanii qofatu bilbila hin qabne malee gizee xalabaa dhufan ijoolleen amma dhuftu guutuun bilbila qabdi. Namni bilbila wajji malee dhufu hin jiru. Sooshaal miidiyaa sirriitti hordoftan ni argitu waan rakkoo namarra gahaa jiru kan. Kanaafuu xalabaa luka keessan hin baasina. Dhaamsi koo inni lammataa obboleettii keenya kana warqee namni itti dhiyaatan warqee magarsaa kan jedhamtu dhalattuu Ambooti. Shawaa lixaa jechaadha. Mucaa'oo kana bira dhaabadha. Qabaa gorsaa
itti dhiyaadha gaafa suuraan ishii poolisiitti kenname ni beekan seera soodii cimaa suuraan ishii poolisiitti kenname jennaan bakka takka soodii keessallee bahuu dandeechu waggaa 10 dhokattee soodii torbaan guyyaa takka keessatti qabatamanii soodiin jechuudha arabiidhaan suuraan ishii maxxanfamee poolisiitti kenname afaan arabiffaati suurri ishii maxxanfamee viidiyoon hojjetamee jennaan bakka takka sochootee hojjetachuu illee dandeessu akka qabamtee mootummaatti kennamtu maqamaqii hidhamti gaafa san maaliif akka ijoollee xalabaa baasistu waan akkanaa yakkaan qabamtii jechuudha garuu immoo isheen amma gaafa san namni ishii bira dhaabatu illee hin jiru nama ishii sagalee ta'us hin qabdu miidhaa kana caalatu irra ga'a ishiin amma viidiyoo mucaa biraa qabaadhaaf sodaattee hiciitii obboleettii keenya kana baasuu didde jechuudha lagaa faana kana godhulle lammii Itoophiyaati garuu saba Amaaraadha soo kanaafu gaafa san maqamaqeedha yookiin yakkaan jechuudha jecha waan suukaneessa hojjettee ijoollee mana xalabaatii baasuulleen akka yakka ta'e lafa jalatti hidhaan itti murtaa'a jechaadha deebi'ee sabaala mucayyoon duute sababni si jedhame murtiin biraallee itti murtaa'a Saudi keessa bahuu dandeechuu jechaadha kanaafuu sheer godhaatii mucayyoo tana namni beektan furmaata godhaafi yoo arrafaa yaadattu daftee baatee dhugaa dubbattee ofaa bilisa ofaa baastu waan kanarra gaafa isheen har'a dhugaa baaste uummanni Oromoo ishii bira dhaabata sagalee nama ta'uuf qabdi garuu yoo isheen har'a viidiyoo kana seenamu iciitiin mucoo kana akkamitti akka baddalamte akkamitti akka eessatti baddalamtee eessa akka jirtu yoo iciitii mucoo kana hin himtu taate yakkamtuun akka ishii ta'etti seerri suudii jalaa bahuu dandeessu suurri ishii poolisiitti kenname tana kan mucaa kenname jiran baasitti baasiin akka poolisootatti kennee jala bu'ee barbaadu dubbatee jira jechaadha kan ishii kanaammoo kenname taanaan poolisii harka seennaan rakkoon taane keessa galte of haa yaadattu mucaan qabamullee hojii isaati dhimimmaa nama meeqati rabbisaa qabuyyuu rabbisan dhiisinii ani garaan nyaatu isheen garuu of haa yaadattu namni itti dhiyeenya qabdan gorsaa yookiin bilbiluma ishiitu nuu kenname nuyyuun daawwallee fi mucawoo kana siisteemaan iciitii kan haa baastu dhugaa jirtu haa dubbatte ofii yoo keessan jiraanne karaa nagaa jechuudha karaa nagaa haqa mucawoo kanaa baastee haqa mucawoo kanaa baastee ofii bilisa ta'uu qabdi haadha fi abbaa isheetiin yaaddu maatii ishiitii hoo ishiin illee barakuma qixxee duutetti ofirraa baatee haatee jechuudha suudii keessatti yakkaan imbaas irratti kassasamtee jennaan suudii keessa akka hin baane taate gareef mucawoo kana argamee akkamitti akka duute dhugaan ba'utti haqa keessaa hun qabaatiin harka keessaa qabaannan bahuun hin jiru akka yakkaan hidhamti jechaadha seerri suudii akka qalbiitti nu laaluuf kanaa miti kanaafuu salphisnee ilaaluun duratti of ilaaluu qabna hindee lubbuu dhabar haati achi akkatti maraatti obbolaan achi maraatan akkuma ishii kana ishiin illee silaa dooba nagaa haan ta'ee fi baatee awwaaluu baatanii rakkoo ishii irra ga'e kana dhugaa himanii jiraatanii ishiin akkuma ishii kana irra baatee nagaan dubbatattee hojjetattii silaa kanaafuu ofii xalabaa baastee mucaa kana mucawoon tun hin beektu mucaan kun tarii Amaaradha sababa beerbeera sabiitiif illee affanee rakkoo addaatirra illee geessisuu danda'a hin beekamu kun sa'aatii kana immoo sooshaal miidiyaa irratti akkuma beektan Oromoof Amaarri akka walitti bu'iinsa qaban hin argitan mucayyoo sababa kanaaf illee godhatee mucaan sababa ajandaa miidiyaa kana fudhatee sababeeffatee intala kana affanee sababa Oromoodha jedhee mucaa kana rakkoo irraa illee ga'e hin beekamu waan ishiin irra geeche maal akka ishiin taate ajjeesee illee namni dhuunfaa yoo gate hin beekamu garuu inni hin qabama eessayyuu seenu suudii keessatti ishaaraan amma isa qabaa kaameeraa suura isaa bakka hundatti maxxanfamee hin qabama ishiin kunillee suurri ishii hojii maxxanfame taanaan namni ishiidhaan falmuu hin danda'u namni ishii baasuu hin danda'u ni yaadatta yoo ta'e leelaa waggaa lamaan baranaa mallaqni guurramee fi leelaa nursaboo haga ammaatitti waan ishiin irra geesse hin beekamne daa'ima ajjeste jedhanii daa'ima rafa waggaa 11 mana hidhaatti dabarsitee ergasii birrii miliyoona 3 suudii guurramee fi ture birrii Itoophiyaa miliyoona 60 meeqa mucayyoo sun haga ammaa wanti irra gahame hin beekamne akkasumatti awwaalamtee hafte kanaaf ta'aa jirti mucawwan kun illee jechuudha namni nama ajjeese akka ajjeefamu beekaa seera suudii keessatti
kanaafuu hin qoosina gorsa mucayyoo tana namoonni ijoolleen shawaa amboon jechuudha ijoolleen jaldu mucayyoo tana namoonni beektan gorsa itti dhiyaadha dhirootan dhabdu maatiin dhabdu obboleessan dhabdu obboleettiin dhabdu nama miidiyaa fayyadamu jechaadha mucayyoo tana gorsaati iciitii dhugaa baasii nagahaan akka jiraachuu barbaadu nagaan biyya keettis akka galtu jedhaani furmaan isheen qabdu kana dhumu galatooma waan dhaggeeffataniif sheer godhaatii shamarran biyya arabaa jirtan hundumti keessan warri haara dhuftan warri xalabaa dhabahuu yaada qabdan rakkoo akkanaa kan akka irra of ittistaniif sinii hojjanne viidiyoo kana kanaafuu wal qaqqabsiisa.